Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jira jirtu hordoftoota YouTube channel Eekee Abbaa Galagaa dhuftan isiniin jira. Barnoota keenya irratti galuun duratti jechuudha. YouTube channel kiyya like naa gochuun dagatina. Kaleessanii dagattanii namoonni baay'een like hin goone jechuudha. Ni dagattanii like keessan baay'ee na fayyada. Hiriyoottan kiyya like naaf godha. Arra waa'ee imoo irratti ilaalla jechuudha. Imoo irraa wanna haaraatu jira. Wanni isin hin argin gaanamni hundi imootti ni fayyadama. Imoo irra maaltu jira? Wanti isin hin argin maanni? Seennee wal maal laalla jechuudha. Gaggabaaf seensin agarsiisa hundaayyuu ni argitan jechuudha. Gaafa seentan koodiin kun maal isin fayyada? Kun asirraan seentan koodiin kun jechuudha. Fakkeenyaaf biyyoottan garaagaraa teessanii Feesbuukaanis namaan haaraa wal bartanii lakkoofsa keenyaa ergi gaafa namni isiniin jedhe jechuudha. Koodii kana buuftanii ergitaniif jechuudha. Koodii kana gaafa buuftanii ergitaniif namtichi sun jechuudha. Koodii isin buuftanii ergitaniif miseenjaraanis waastaappiidhaanis ergitaniif kana jechuudha. Inni dhufee bakkuma kana galee isinillee yoo namarraa fudhattanii akkanatti galtan jechuudha. Kuni bakka kanarratti wanti barbaadu yoo silkiin sun sin bira jiraateedha. Yookaan immoo waan namarraa fudhattanii yookaan namaaf ergitanii sun namtichi sun as kana dhufee gaalaarii keessaan gala jechuudha. Sana booda koodii sanatti akkanatti cuqaasaa. Gaafa inni koodii kanatti akkanatti cuqaasee akkanatti okkeetti godhe jechuudha. Koodii sana barbaade lakkoofsa namticha sanaa kun akkanatti baasaaf jechuudha. Sana booda maqaa asumaan idiit kan jedhu kana cuqaasee maqaa asumaan barreeffata jechuudha. Sana booda seef asumaan godhachuu danda'a qalaalumatti. Faayidaan koodii kanaa kana jechuudha. Irra caalaan keessan beekuun naan galle. Kattiin aanummoo jechuudha switch akkaawuntiin kuni fakkeenyaaf kan akka Facebook irratti akkaawuntii lama namni fayyadamu imo irratti imo tokkicha irratti lakkoofsa lama fayyadamu jechuudha. Asirratti add akkaawunti kan jedhu kana yoo cuqaastane lakkoofsa haaraatti naqxane akkuma kana akkuma Facebook akkuma TikTok log out walitti gootan jechuudha lakkoofsa lamaan jechuudha. Kana jechuudha settingii keessa seennamu settingii keessa gaafa seentan wanti isin baruu qabdan as keessatti jechuudha. Account and security jedhu kana yoo seentan namoonni isin xalafanii yoo jiraatan jechuudha. Manage your device kan jedhu kana gaafa seentan silkii imo keessan banamee jiru. Fakkeenyaaf imo silkiin keessan imo meeqaan silkiin keessan lakkoofsa meeqaan banamee jira. Asirratti siin baasa guutuusaa. Yoo barbaanne delete gootan isan barbaanne fakkeenyaaf Galaxy jedhaan koratti iPhone 7 jedha. Isa kana yoo barbaanne gubdanee keessan qofa hambifattan jechuudha. Ittiin aanummoo deleting kun maal fayyada? Fakkeenyaaf nama lamaan fakkeenyaaf jaalalleewwan lamaan imo waliif kennitanii haa jennu. Gaafa waliif kennitanii booda yookaan wal loltanii naan imo kana keessaan bahuu isiniin jedha namtichi sun. Lakkoofsi immoo isin bira jira waan ta'eef delete account kan jedhu kana cuqaaftan. Sana booda isarratti isin gubata isin irratti isin gubata. Booda isin immoo koodiin isin lakkoofsi isin bira jira waan ta'eef achumaan banachuu dandeessanii namtichi keessaa bahee jechuudha guutummaan guutuutti keessaa baha. Log outiin nuun immoo jechuudha. Log out gaafa gootan guutummaan guutuutti keessaa baatanii imoon akka haaraatti deebi'a jechuudha. Imoo qofa tafaa. Itti aansuudhaan immoo jechuudha storage kan jedhu kun jechuudha gaggabaabseen isin agarsiisaadha. Auto saved after receiving kan jedhu kun gaafa namni viidiyoo footoo isinii ergee akka inni gaalaarii keessan buune yoo barbaaddan namoonni silkii xixiqqoo fa'aa kana akkana cucuftan jechuudha. Sana booda gaalaarii keessan bu'u. Inni kun immoo jechuudha auto saved after sending gaafa nama ergitanii booda jechuudha. Gaalaarii keessan keessa bu'a. Wanti isin namaa ergitan namaa sanaaf dhaqaa gaalaarii keessan keessas gadi ta'a. Sana akkana cuftan jechuudha. Hin bu'u jechuudha. Sana booda ni gadi bu'uun immoo jechuudha faayilii namaa ergaa turtanii jechuudha. Kana delete gootan jechuudha. Imoo keessan jiggi godha jechuudha silkii keessan yoo taa'e jechuudha. Itti aansuudhaan settingii keessa gaafa seenne irraan gadee kan hin beektani fakkeenyaaf yoo namni hin beekne dingata jiraate inni kun profaayilii keessan onlaayinii keessan namni ilaalu nobody yoo gootan nam tokko sin ilaaluu hin danda'u. Inni kun immoo jechuudha read receipt kan jedhu kun yoo namni waa isinii barreesse waa namni isinii erge sana isin ilaaltanii hin laallee adda baasee isiniif waa yoo nobody irra buuftan jechuudha akka isin ilaaltanii namni tokko beekuu hin danda'u jechuudha. Itti aansuudhaan who can call me kan jedhu kun eenyu kanaa bilbiluu kan jedhudha. Fakkeenyaaf abbumti arge lakkoofsa keessan seef godhee isin irratti bilbiluu hin danda'u yoo my contact kan jedhu kan irra buuftan. Isa kanaa filannoo keessan jechuudha. Itti aansuudhaan wanna haaraa isin agarsiisaatiin jira jechuudha. Isin fayyada waan hin jedhe jechuudha. Fakkeenyaaf guruupiilee voice kilabii fakkeenyaaf guruupiilee adda addaa namoonni akka isin irra hin dhufne barbaaddan kunuunsii kana akkanatti cuftan sana booda isin irra hin dhufu jechuudha. Notificationatti gallagaa daddafnee deefna jechuudha. Notificationa dursa kana tafe jechuudha. Fakkeenyaaf function kan jedhu kun jechuudha. Gaafa seentane voice kilabiin kun jechuudha. Namni taphattanu jechuudha. Isa kan akkanatti bantan jechuudha. Kuni kana inni beektan irraan gadee kana fakkeenyaaf explore kan explore irra namni footoo gadhiisu sana yoo kan barbaadanu ta'e akkanatti bantan jechuudha. Friend of friend
friend of friends ni beektanii akkuma histooriitti dhufa isa yoo barbaadan ni bantan yoo barbaadan ni cuftan yoo kanatti cuftan isiniin dhufu jechuudha wanti hundinuu. Eshi fankishiniin kana jechuudha. Notification kana keessa immoo wanti isin hin beekne ammas ni jira. Tokko faratti message kan jedhu kun jechuudha. Message gaafa namni isin ergee fakkeenyaaf sagalee isa ta'uu messages sagalee haa godhatu moo hin godhatin fakkeenyaaf vibrate kan jedhu qofa yoo kan barbaadan ta'e isa kana akkanatti bantan jechuudha. Yoo soundii qofa barbaadan ta'e yoo immoo fakkeenyaaf ringii adda addaa barbaadan kunoo as jira jechuudha. Look screen kan jedhu kun immoo jechuudha gaafa silkii keessan cuftane silkiin keessan cufaa irratti jechuudha. Messageen dhufee akkanatti akkasii bahu yoo barbaadan kan akkanatti bantan yoo kan akkanatti cuftan jechuudha. Inni itti hinaan kun immoo jechuudha kaal kan jedhu kun jechuudha bilbila fakkeenyaaf namni gaafa isinitti bilbilu isin muuziqaa akka inni namtichi sun dhaggeeffatu yoo barbaadan kaaleer toon kan jedhu kanaan seentan jechuudha. Amma yoon banee koopiraayitiin gaafata sagaleen jira jechuudha. Gaafa seentanii amma maallaqa nama gaafataara duraan hin gaafatu reyaala 3 faasin irraa fudhatee isin hidha jechuudha. Tola yoo hidhachuu barbaadan nama ringii kana hidhatee qabutti bilbiltan gaafa bilbiltanii Profaayilii isaa gararraa profaayiliin xiqqoon tokko jirti hubattanii ilaaltaniitti yoo ta'e jechuudha. Isii sana gaafa cuqaastan jechuudha. Kunoo akkanatti sit zeessaam kaalertoon kan jedhu kana gaafa cuqaastan tola hidhachuu dandeessan jechuudha. Tola ringii jechuudha. Ringii toonii miti. Ringii toolii isin dhaggeeffattan miti. Isa namni isinitti bilbilu dhaggeeffatu. Muuziqaa caaluu fi raayyaa adda addaan kunis ni hidhama. Garuu akkanatti hidhamu aappii buufannaa hidhama. Aappii sana yeroo taanutti yoo barbaadan ta'e qabadhee guutummaan guutuutti isiniif dhiyaadha jechuudha. Inni kun immoo jechuudha ofii keessaniif sagalee irratti hidhachuu fakkeenyaaf sagalee raayyaa abbaa maccaatti hidhachuu barbaadan kun isa isin dhaggeeffattanu gaafa namni isinitti bilbile. Asirratti nuun fidu warri jettan yoo jiraattan ta'e jechuudha. Sitingii keessaan naxxaneetii hiriyoottan kiyyaa sitingii keessaan naxxanee fakkeenyaaf ringi toonii fagaateera natti fakkaata. Ringi toonii sitingii keessaan naxxanee ringi toonii sitingii keessaan ni beektan jedhee yaada. Sitingii keessaan naxxanee ringi toonii kana irra buuftan jechuudha. Sagalee abbaa barbaadan irra buuftanii ringi toon kunoo sagalee abbaa barbaadanee fidattanii irra buuftan jechuudha. Sana booda iimoo keessaan bakka sanatti isinii baha sana booda irratti hidhachuu dandeessanii barnoota irraa kanuma jechuudha. Gaafii biraa yoo qabaattan na gaafadhaa nagaan naa ta'u.